Yooyya ana abbaa gadaa Gujii gannaalee aagaatii baga geettan baga dhaqqabtan. Innis seenaa qabsaa'ota Oromoo Gujii kibba Oromiyaatti dhaggaman kan maqaan isaanii galmayee fi kan galmayinis ittaanee akka galma'uuf jiru abdii akka qabdan. Anis akka abbaa gadaatti akka waan abdattuuf baga geettan baga dhaqqabdanii isinin jedhuu barbaada. Sabni guddaan kun aadaa qaba, sirna qaba, sirna keessatti safuu qaba. Safuun ogummaa duraati. Sirna keessatti uummati sirna isaa keessatti beekumsaan, karraan, gootummaan beekamu saba kana. Kanaafuu anis akka abbaa gadaa Gujiitti ilmaan teenya kibba Oromiyaatti kitaaba kana maxxansanii gootota Oromoo Gujii gocha isaanii wajjin, gootummaa isaanii wajjin, qabsoo isaanii wajjin, bu'aa isaan buusan wajjin kitaaba kana itti dadhabanii itti ilayanii as dhiyeessanii jiran. Keessumattuu weellisaan saba kanaa Caalaa Torontoo kitaaba qabsaa'ota seenaa qabsaa'ota kibba Oromiyaa jedhu qabatee as fuullee jira. Kanaafuu ummati keenya ummati Gujii baha, lixa, kaaba, kibba, baddaa, gammoojjii akan jenne kitaabi kun barreeffama isaa keessatti gootota bacaa barreesseera ta'a. Goototi bacaan hafaneeran ta'a. Kanaafuu anis akka abbaa gadaatti yaadi kun dhiyaate ummati kun gaafa kitaabni kun ummata kanatti gadi ba'ee ummata kanaa dhiyaatu ilmaan teenna ilmaan Gujii kitaaba kana dhuftanii qabsaa weellisaa Caalaa Torontoo bira dhaabbattanii jabaadhu cimi kana caalaa darri deeme akka jettanuun dabri barreesse akka jettanuun akka bira dhaabbattan kan abbaan gadaa Gujii yaamicha isinii godhaa. Baga gammaddan qabsaa'ota keessan kakalee seenaan isaanii hin galmayin, kakalee seenaan isaanii hin barrahin kibba Oromiyaatti waan jabduu saba kanaaf godhaa turan kana har'a maqaa isaanii sirra barreesse kaboruu barra'u jiruufis akka jiru beektanii akka guyyaa kitaabni kun eebbifamu akka handhuura Gujii adoolaa wayyutti yookaan godina Gujiitti akka argamtan akka bira dhaabbattan isiniin jedhaa. Galatoomaa ulfaadha.